guutummaatti walga'iin geggeeffamaa tures guutummaatti namoonni hedduun kan qool qalbiidhaan eegaa tures olaantummaan fudhatame Ustaaz Faraanis geggeessanii mirgaan golabanii mucaan xiqqaanis geggeessee gareen beekumsa hin qabne halkaniif guyyaa asirraa iyyuu olaantummaa inni arge guutummaatti fudhannee gareen muslimaataa biyya alaa biyya keessatti humna dargaggootaa fi guutummaatti qindeessuun Allahu akbar jennaan eenyutu kan isaan dhaamne namoota kumaatamaan jiran shaadaa qabsiise. Haleellaan guutummaatti godhamaa jiru kunis keessa deebiin kan fudhatamu saaxila garee kan irratti dhiibbaa olaanaa uumuun yeroo rafnee kaanu maaltu dhufa ogeessi kaameeraa miliyoona mana ciimnutti nooraa baalaataa jechuunis dhiibbaan saaxilamaa jirraa jedhan. Yeroo guutummaatti ciisnee kaanus guutummaatti dhufaa Kaalid Abduu kaameeraa isaa qopheeffate gamaaf gamana jiran dargaggoota akka leencoo qopheessuun dargaggoota akka leencoo fi Abdii Musaa Boxalaa fi guutummaatti Abbaa Caalii Abdii Musaa Awwalii fi kanneen kana fakkaatan Ustaaz Arab guutummaatti qindoomina maqaa isaanii Ustaaz Faraanii kanneen asirratti waamamnes guutummaatti olaantummaa isaan argisiisaa jiran kan bara baraan yaadatamus ta'uunni muslimootaa keessatti galmaa'e yeroo rafanii kaanus gareen shaaraa guutummaatti qool qalbii isaanii fudhate yeroo guyyaan kamisaa ga'u immoo walaloon mucaa Abbaa Caalii qalbii isaanii irratti dhiibbaa warroota diinaa irratti fudhatu cimee itti jiraa jedhan. Yeroo walal guyyaanni kamsa hanga tokko gareen shaaraan dubbatu jennee gara kanatti yeroo imalle guutummaatti saarukoonni jabaan misaailota mucaa Abbaa Caalii irraa dhukaa'onnee keenya barbadeessa isa obsine yeroo dheenyu immoo walalaan biini qindoomna jabaa ta'een kan dhiibbaa sammuu irratti nu saaxilaa jiraa jedhan. Haleellaa jabaatee qindoomnaan fudhateeti kanneen kanaaf kanneen guutummaa irratti beekumsaan ijaanii fi dargaggoota gara muslimaatti dhufan keessattuu kanneen akka Abdii Raggaasaa fi kanneen amma olaantummaa garee qindoomna taa'ee dhugaa fudhachuun kanneen gara kanatti dhufaa jiran keessattuu beekumsaa qindoomna jabaan ta'een kan dhufaa jiran baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan hedduu jaraa kan irratti yeroo muslimaa keessa hin turre jarri jabaa keenya jedhu gaafa jarri muslimarraa milkaan guutummaa talkaniif guyyaa sanii maqaa saalfii fi maqaa kan irratti fudhatu. Garuu yeroo muslimaa dhufe namni kamuu qalbiin isaa hin dhaqamaa muslima jechuun qulqullummaa rabbii fi tokkummaaf kan diinonni isaanii garuu halkaniif guyyaa ciisan isaarraatti diinii barbadeessuuf otoo hin ta'in bara 2024 jabaa keenya jennee alaabaan gaddaa kan nu keessatti kan dhaabbate 25 immoo qindoomna jabaa ta'e nurratti fudhatee jettota hamaadhaan onnee keenya hangaa jiru irratti barbadeesse omaan dubbannu obsinaadhuma kolfinaa keessattuu qindoomnaan garee fi fakkaanni dhaabbannaa garuu yoo dadhabne immoo arraba hin dadhabnu jechuun guutummaatti foomsan. Tamsa galatuma ani turkiin ya abako ha adde nafta tere lani gasite site mi rukke ragabte wallahi masha Allah tabarakallah barakat afan ke demanyat dumen sakka demi bisa aku nyati barakat dawa nama brown gacha ero gari kabadda nama brown gacha terra kennafi Musa Hussein duriitiin firoomani qabda. Naarra miti kan hojjete dhaqaati amma Mal. La. No. Firooma qabnu sagalee uummata Oromoodhaati amma sarchi godhaati achi jalatti dhaqaati viidiyoodhaan hojjedheen jiraati an Ramadaan duratti hojjetaa ture namni argitaniitu kanuma ulfaadha akkaawunti kan ammoo jalatoomaa namoota biraa ol gachaa yeroo biraatti immoo itti deemaati baay'ee na rakkise isin kun jirta taasisa. Kun follow godhadhe amman. Follow godha. Mashaallah. Allahu akbar. Barakallah. أيدك الله بروح القدس. أفضل إذا صبات إذا تونتين إذا رجاسنا ربي سبحانه إذا كان بري إذا تندل دلاتون تاني إذا رجاج جرابر أقول كل رجاج جرابر يا سلام ما شاء الله تبارك الله ربيني بكان ساقو هدونا مثلا دغاد بچو دافي ما شاء الله تبارك الله ربي بكان ساقو جناني بركات جنان ما شاء الله تبارك الله أني تسيني سنة برا قراچا أجرا بيني سيني جرا أيه بيني Ayye. Maal jechuudha isaa maaliif sibira gurraacha akkami manatu waa godhamaa Gaarii keessanii
jala bultii ayyaanaa baga nagaan geessanii guyyaa keessa kadhannaan milkaa'aa wanta fedhaa naannofnee waggaa ga'uuf alhamdulillah jedha. Waggaa waggatti dhufa guyyaan kuni maramee meeqa duuti hanqifte biyyeen itti raramee yaadadhu kan boruuyyuu hanqatee edanaa du'u jira addunyaa gantuu tanaan in sobaminaa fira. Yaadadhu ayyaana waggaa darbee meeqan wajjiin turee baran ammoo hanqatee tikkeettii du'aa muree. Yaadadhu maatii keessaa haa ta'u yookanii firri du'ee hir'inna wayiin qabdu lakkoofsi namaa bu'ee. Yaadadhu tarii immoo warra ollaa yookaan hiriyaan dhabne madaa akkanaa kana hin jiraa namni hin qabne. Yaadadhu ijaan yoo arguu baattan gurraan hoo dhageessanii ayii nama san jedhaa gaddaan turree teessanii hunduu waggama waggaan itti deebi'uu fedhaa. Kan namni jedhen taane alhamdulillah jedhaa. Duuti in komatamtu yookanii duuban hamii waggaa dhufu digee waggaa dhufu nuun itti deebi'uun mamii. Kan du'e irraanfannee kunoo obsinee teenyee nu warri lubbuun jiru baga nagaan geenye. Egaa warra nama waaqessan nan irraanfadhe wayyoo nagaan siniif haa ta'u yaa namoota waaqayyoo. Isaan deebiin kennitu animmoo gaafiin dhiisnee walaloo barreessurraa kunoo boqadheen ciisne. Gargaarsa rabbii malee dhibeen fayyisu qorsuu wallaalaa waaqni tumseef beekan hin dogoggorsu. Beekan beekumsa isaa ittiin boonu namatti waaqa uume dagannaan homaan argu gamatti. Amantii kooppiin bultu seenaa namaa dhaalanii uumatti dugda galuuf uumamarraa laalanii. Nuti walaleessinaan xuuxxoo meeqa hodhanii googil galateeffachuuf sammuu biizii godhanii. Nashiidan keenya nafne sagalee fakkeessitee ufii waa uumuun beektu kan namaa akkeessitee. Duraan gareen hin jiru amma nurraa laalanii garee wangeelaa jedhan tiktokiidhaan faalanii garee wallaalaa wayyuu kan wangeelaa sanirraa gaafiif deebiin laattanii isin taazabaa jirra. Egaa ergamaa waaqessuudhaaf ergaa waaqaa lagattee nama fakkaachuu malee mataa ufii dagattee amantichis kooppidha namatu tolchee shuume amantii dhala namaa islaama rabbiin uume. Waaqaaf gooftan tokkoomi addaan baafadhaa firaa mana kanaa kan gooftummaan kennameef modeetaroonni jira. Kanaafuu nama aangoo argateen waaqan jedhinaa yakka anuu dandeettii dhabeef malee na waaqessitii shakka. Anillee aangoo qaba kan maatirraa kennamee nama aabuu argateen maaliif waaqa jennamee niitii ufii irrattuu dhiironni kamuu gooftaa. Jiraa keessan awwaale Phaawulos hojjetee tooftaa waaqummaa Yesuus himti golgaa sobaa uffattee nuuf fannifame jetti waaqa uume tuffattee maqaan gooftummaa alphaa namaan shuumamee dhumaa otoo waaqayyoon ta'e duriyyeen qabeetuma lakki waaqni foon uffatee nama fakkaateen dhufu uumamaan fannifamee harka shiftaattiin kufu. Abbaan ilmuu fi dhalcheen tumamee madeeffama uumamni uumaa reebe jedhamee odeeffama. Waaqa maaltu fannisa namni uuman hin lolu kijiba akkanaa dhiisaa kuni gurraa hin tolu. Shiftaan seerayyuu gadi waaqa fuulatti tufa dhugaa moo'atee darbee sobni keessan in kufa. Mee uffakkeenya fudhaa isin nama guutumi gahee waaqummaa qabdu lubbuun teessan duutumi. Innis isiniin takka namuma akka keessanii ilma dhiiraa waaqessuuf suuraa bira teessanii hin fakkaanne fakkeessaa. Waaqni fannoon hin malu ilma waaqayyoos miti nama kan ilmoo dhalu. Waaqni Yahudan buttee jijjiirattu birritti namarraa bookeen dhoowwu itti yaada sirritti. Waaqa qarshiin gurguran buusii buusaa galfadhaa garuu dubartii dahaa miti mataa maraan dhalfadhaa. Ani waa argeen yaada kaase hin gaafanne maleessaa raajii lallabu wayii miidiyaarraan kaleessa Yesuus fayyisa jedha. Paastarii miila cabaa nama itti waamuun dura mataan isaa fayyuu qaba. Giraanchidhaan utaalaa gargaarsi namaa fidee waldaan fayyaa jedhaan ufiyyuu fayyuu dide. Naan galle dubbiin jaraa gadi buusee ol qabee Yesuus nuuf du'e jettu kun hoo isinii cabee. Rifeensi irraa dhume deebi'ee hin magarree halkan fayyisaa bulaa guyyaa garuu agarree. Meeqa miilli naaffatee daandii gubbarra rafaa
Yesuus ittiin amannee hadaraa waaqaf lafaa maqaa Yesuus waamataa dhukkubsattoonni kuma hin fayyisaan abjuudhaa hiiboon keessa yoom dhumaa maqaa Yesuus hin fayyi yoo jedhu duudaf ballaan namni nagaan jiru itti deebi'aa gallaan qunxuuxee wal boochifti seexana baasuu fedhanii diraamaa nu laalchisan iyyi waliin jedhanii raajiin sobduun diraamaaf afaan cubbuu qorsitee miskiinatti taphatti kufi jettee gorsitee hafuura hamaa baasuuf booksiin matarra dhahee gariin taa'ee daawwata amantiin fiilmii ta'ee maqaa raajii baafattee fayyisuudhaaf hiriirsee dhalaa guntuta riga ciisi jedhee diriirsee dhiiran mar'adhu jedhaan fakkeessi haadhoo re'ee qarshii irraa sassaabachuuf lagachiisanii qe'ee hadaamii raasaa ooltee hin deebiftu dhadhatti okkotee waaqan beekne eelee bishaan kadhatti kun amantiiree amma geemii taphataa jirtu qumaara lallabdanii lubbuu ibiddaafirtu gaafa fedhan sirbanii gaafa fedhan dubbisu amantiin heeyyamne dhiichisanii shubbisu dhuganii machaa'anii alkoolii sammuu diigu kufanii madaa'anii maaf bu'aa malee dhiigu duubaf durri nu dhibe waa'een isaa laaqadha yesuusin fayyitaniin doktora moo waaqadha waaqa jechuun rakkisa dubartiin miixuun dhale dirqama waaqessituu yoo dadhabbaa malee namummaan isaa sirrii waaqummaa eessaa fidaa isinitti himuun mirga barbaaddan hin fudhattu yoo feetan immoo didaa ittiin fayyine jettu maqaasaa yoo kaaftan doktoriitii baratee kolleejjii kamii baaftan fiilmiin Phaawulos hojjate manaa bata'ee hafuun hoolota hallayyaa naqee ufii boqatee rafuun ilma dhiiraa waaqessaa seenaa sobaa barreessee iccitii nama dhuunfaa wangeelotaan tarreessee barreeffama Phaawulosiin sammuun gabrummaa yarsee kolonii jala jiran jaarraa kanallee marsee duris yoo ta'e amma kijibni dhugaa moone waan Phaawulos jara godhe tiisisni madaan goone mirga namaatti hin darbu cubburraa ufa dabaa dhalootaaf galaa jiru walaloonan katabaa kalee harkaan barreesse cobsee qalama kiyyaa har'a sin dhageessisuuf kunoo sagaleen iyya yaada koo fixee jira amma sin dhageeffadhaa dogoggora qabaannan gorsaana sirreeffadhaa galatoomaa hundinuu xiqqaaf gudda osoo hin jenne abbaan sagantaa koottu ammaayikii siif kenne. يا أباكو يا أباكو يا أباكو الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله لا يعني إله إلا الله الله أكبر فلله الحمد. الله ما شاء الله والله بيكم سكي ربي قبقب أنسيب هذا بلو ربي سر حجالته عبدي تفوفا نردو Abbaan caalii waa jira nama isaanillee artiin keessa dhedhiisataa jirti artii wayii keessa jirti beektaa dhedhiisataa jirani waa jechuudha jedha. Na ajaa'ibeen nanani ofii kooti viidiyoo baradhee of ilaaluun waan isa laalu natti fakkaate. Attuu takka viidiyoo bahee mucicha laale jechuu yaadee keetan. Achumaan immoo kan shantee dhufe afaan kootti qusadhe. Yaa salaam. Akkaan abbo. Waa jedhaani ayyee.